Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii akkuma jedhe qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadhee dhufa. Itoophiyaak garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kana qabadhee dhufa jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin kenne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheen yaadan guyyaadhaan qabadheen dhufaa jechuudha. Keessattuu karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachanii dallaalaa isin ergisanaan meeqan olee hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo dabales dabaleen jedha. Yoo qannasees qannaseen jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isaan dubbadde kanaan baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo qabaattan 3,000 yoo qabaattan hanguma isuma tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin hanga qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankii bokka qajareen qabadhee dhufa. Akkuma jedhe guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii ittiin qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii qajaree ta'anii baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufe jechuudha. Biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan jechaadha. Karaa baankiitiin illee tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabdasanii baay'ifattu jechuudha. Birrii hamma qabda yookaan hamma ergattasaniin baay'ifattanii salphumatti bira ga'uu hin dandeessu jechuudha. Birriin keessan hamma isinii ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Gabaabumatti jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomarri haala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii, Yeemarri haalaa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii dashaniin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa biyyoonni kun dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni kun dabalanii jiru. Birriin Duubaay fi Duubaay dirhaamii fi birriin Saawudii jechaadha. Riyaalii jechuudha. Naannoo xiqqoo qanna saantiba tokko akkas qannasan jechuudha. Saantiba tokko jechuun salphaa miti jechuudha. Egaa salphumatti kanarraan kan hafe biyyoonni kun dabalanii jiru. Biyyoonni akka kaleetti jiranis hin jiru jechuudha. Biyyoonni akka kaleetti jiranis hin jiru. Harki caalu garuu guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Biyyoonni irra caalan guyyaa har'aa dabalanii jiru jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan jechuudha. Baankiin illee akkasuma torbee kana keessa baankonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Duraan kanaan dubbadde baankii Awwaash jechuudha. Baankota keessa baankii tokkoffaan kanan jedhe hamma baankonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee baankii daldala Itoophiyaas, baankii Oromiyaas, baankiin Dashanis baankonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalaa jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee jechaadha doolaariin akkasuma karaa Itoophiyaak illee dabalaatuma jira jechuudha. Egaa hamma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaa har'aarraa akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 20 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 46. Kiristaanoo Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 27 fi saantiba 90. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 8 fi saantiba 89. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 35. Kiristaanoo Oomarri haalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 66 fi saantiba 06. Kiristaanoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 77 jechuudha. Guyyaa kalee birriin Duubaay saantiba birrii 48 fi saantiba
78 ture jechuudha. Guyyaa har'aa xiqqoo naannoo saantiba tokko qannasee jira jechuudha. Birriin Duubaay Dirhaamiin jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 41 fi saantiba 05. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 70. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankiitiin bakkuma jiru immoo baankii dashaniin birrii 40 fi saantiba 19. Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 83 fi saantiba 49. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 06. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 23. Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 52 fi saantiba 74. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 36 fi saantiba 05. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 200 fi birrii 3 fi saantiba 13. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 13. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 54. Iswiis baankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 12. Koronaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 00. Salphumatti guyyaa har'aa koronaan birrii 19 jechaadha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 24. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 80. Yemen rihaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 83. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 0 tokkoon sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jiru baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irraa birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerut maqaan isaa paawundiidha. Paawundiin Beerutii yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa har'a 0 saantiba 75 jechuudha. Birrii tokko Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Gana saantiba 25 dabalatee birrii tokko ta'a jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii Paakistaan illee guyyaa har'a 0 saantiba 63 jechuudha. Kunillee baay'ee xiqqoodha. Birrii tokko Itoophiyaa hin taatu jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen irraa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irraa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaroota sadii maqaa jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee taran jira jechuudha. Ani sadan kana maqaa malee doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sadan kana keessa isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu yookaan isaan irraa eeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 20 irraa eeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Kanaan irraa eeggattu yookaan hasaabbattu yoo karaa itobilaakmaarketiin ergattanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo
baankii dashaniin jechaadha. Akkuma jedhee Ameerikaa doolaarri tokko guyyaarra baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 46 jechuudha. Kanaan irra eeggatu yookaan saabbattu malee salphatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtan dinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan limneen immoo paawundii biyya sanii miti. Paawundiin salphumatti waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.